يا نما يا نما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجيا يو لا لا ما عاجبني وديكم أردتي مقالة وده يتكلم من التنفني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في دعوتوتا خينيا غنين بيجاي سالة الدنيا رتكمتن سجنتان كما إذا جلكوا مخليسا إنه أجا أمادي حالا كنان ديماجرا أرانتنا ديسين مقالة أوداي تكلم ملتنا فني يوجني ندين ديامايكا ديسين وني ديسيان مقالة أوداي ملتنا فنيرا بر إتنجرا sanadati bulle nijirti sangore ba dufterti arre amma nijirti amma barkate bar fardi jabdu wantana bar wantan bodia daditi saganda kana te nyogunya chimne bodan sumuta kitas gabinado ha taateni tat kana magana boddi diti no ubbe manu kana ma diti no ubbe ane jawu begani wai sa dumna ki bagar or kiteu barakati bar bajil mai ki muade yani bira kunne namne wa mu baru ide rabbi majuan akan rabbi ti majude namle namni تكنا تهونو شير كودا شمندنو دفع شير شير كوديا غوسين كيا أمارا بيمات جوان أتاس ديسي كونو ديسي مغالا فيني مغالا ناودا يرتيسي ونيو ديسي جامنا تنافنه ما شاء الله يا مالي جرتن سلا مالي جرتن aye akasiti rahamani ngase jira ya chuda rahmat kana bisa chudune aye araka macho kana jamle nu dagene aye kadibuna ba kanya bira kada kanya siti bira kanya bira ba suda koli kabamne aye macho da kadibuna ko ke pachaji rakam no ما شاء الله الله أكبر جزاكم الله خيرا تاكنات ديستين بوات كلمة متجابيتني إسلاكا وانا يلا أنا مدي هوني سجنتا ناتشي سار ككلي في تامة مقالة ناتي مقالة أوده يو أكرتي كابتوبر ناو بنا تكابتوبر إيه ببنا كامل قطو أزلالا راجبن Rawan ni. Mana mo? Takkan hati waljala kena waljala mudro. Ada umur. Dapat ida waljala bicara jera kanis. والجلا قال نكما خامل بيتا هوني مغا اكما خليسا في ايده تاتجر دي بني اگر تا هوني اما سگنتا اده مرامجر تكنا تيران تنونو يارا يتا نمني بيلو يعرفو ساي بني جرتا أكا بيدقيا أليكا
مالي جدا سلاشن مالي سكتاكم مثلا إيه والله يا أخي ما شاء الله جزاكم الله خيرا تكنات شير غوري سمندرو شير غوري دف كوني يا سبابا السلام عليكم sagantaa kana qopheessee dhiyeessuu keessatti dhaabbanni keessattuu shamarran haawwan magaalaa Awwadai Asarsiin jedhamuudhaan kan beekamu shoora olaanaa taphachaa kan jirudha. Assalaamu alaykum. dargaggoonni magaalaa keenyaatis dargaggooti magaalaa keenyaa kan magaalaa Awwadai taasau waldiyaamsa isin waldiya daandii haqaati waldiya akkana akkas وهم تجعل هاون كان رب غردا هاون كن سجنتا يرتون درت سجنتا مقالاتنا هالكالليس هذه يتام مقالاتنا هم دنيا جتو كيشتي والنسان لفاتي نسان لفي بوابين نسان بهين تكلم جد سنيف إن شاء الله كيشتو هاوني دعاء قد أفضل دعاء ما عادي ماس مالك جتنات إيه تادي أكس أول خيسبتو جماعة شمران أنصار الدين مقالات هنا يرمى مراه خيسبت يتام ياجسو هركا كليسا يتام غرغارو خيسبتي وان هجتمو أكا مقالات وان في خيسبت تكو تكا أصو خيسانا فين wanni isaan shoorri isaaniin bahin tattaaffiin laffaatiin isaaniin laffahin takkallee hin jirtu. Har'aas akka magaalaatti rakkoo fi gufuu gufaata akka magaalaa keenyaatti baroota dhaabota shiraa garaagaraatiin dilii magaalaa keenya keessa raawwatamtee fi yakkoota garaagaraa kan magaalaa keenya keessa raawwatan bifa tokkummaa qabuun bifa akka magaalaatti bifa hawaasni magaalaa hundi waan san keessatti rabbiin badii teenya waan nuti balleessine yaa rabbi dhiifama nu godhi araarama tawbaa maqaa sagantaa kanaa araarama rabbii fuula barbaaduudha araarama barbaaduudha niimaa qananii sababaa kanaatiin sababaa dilii teenyaatiin nurraa addaan muramte yookaan nurraa qallatte yaa rabbi badiin teenya nu araarami deebi'ii maqaa jiru mata dureen sagantaa kanaa matuma dureen sagantaa kanaa walumaa galattu kanuma yoo dhugaa isiniin kan biraa immoo qaamota shira magaalaa keenya keessatti qaamota shiraatiin magaalaan Jimaa daldalli magaalaa akka godina akka baha Oromiyaatti daldala Jimaati kuni qaama shiraa garagaraatiin tooftaa garagaraatiin buqqaatiin buqqaasuudhaa fi asirraa godaansisuuf yaaliin isaan hin taasisin hin jiru jechuudha. Warra shira akkanaa kanaan deemus rabbiin nurraa haa qabuudha. Wanni guddaan qaama shiraan deemu yaa rabbi nuti qaawa biraa katti lallabnu dhabne qaawa biraa katti lallabannu hin beeynu sibiratti iyyannaa sibira lallabannaa jechuudha. Takkasiiti inshaallah. Saniif
arra rakkoon hawaasa kanaa rakkoo uummata kanaa rakkoon hawaasa kanaa rakkoo fiyyaa ta'eeti rakkoo ta'eeti namni hundinuu bakka jirtanii rabbis kadhachaa fi har'a immoo sagantaa du'aayii rabbi kadhaa tawbaati jechuudha diluma akka magaalaa keenyaatti yaa rabbi tana simma ganfannee nu deebii yaa rabbi nu araaramiidha diina magaalaa keenya buqqaasuu barbaadu kunta yaa rabbi nurraa qabi tana rabbumatti himannaadha walumaa galattuu rabbi himanna malee nuti namatti himannu hin qabnu saniifuu furmaanni magaalaa keenyaatii fi akka oromootti akkuma keessattuu baha oromiyaa daldala dinagdee isaatii wajjin wal qabatee wanni nu mudate kun hundinuu walleen badii keenya rabbi kadhannee akka karaa rabbi tawbaa rabbi deebinee dura rabbi wajjin walii araaramneeti taan itti dachaana jechuudhaaf saniif inshaallah suniin hundinuu akkasitti quba qabaadhaadha. So, kokao si Pleso. Kotu Nasru. Assalamualaikum. Syakuna. Ya. Tanawi. Jarriba aja durangka. Dua ibu tani aja. Ya jadi dua ibu tempat aja jiran. Sanura servis rasa. Wajib jama apa? Jerjera kenyas. Abian nama kayaknya. Jerjera kenyas. kita sampai. Itu kita sampai. Mali basan. Sangat tiga kita. Mali basan. Mali cirar kita. Itu Madisa. Malar sampai tu. Malar. Muka marifah, ida marifah jadi dokter. Malar kita cirar. Wani ya kawani jama mal tu cirar. Last month. Tapi ni ujurare. Seri bijan wa. Dua guru yang ada pada. Caling gergaru tu. Amma nyata gorom jurusan waktu syukuran kamera ko. Aku dah mesti jira kan. Kena kamu juru jira. Namni wal jala. Halal kan. Basale kan tahu. Dijir. Amma mana ini tu? Ha shagam amma sona shagam ni kamera da. Sagantan ni shagami rama male kam shagam. Boleh diam. Jadi kawan shagam mana shagam? Jauh, Mika, asyik itu dulu faru. Ayah, siapa dulu faru? Mika buat akamat anak anu anda makan apa? Akas malah nama ni boleh. Baka. Kamu alangnya. Dia membiar. Apa kabarnya tu nomu? Akana ya. Akka siga hono Selai sana tu bersani. gufun dabdu wani khairi wani gari wani kalagami hundinu akkasii sagantaan kun kaayyoo biraa tokkolleef keessaa kan qabne gamanumaan namni hundinuu beekuu qaba jechuudha. Kaayyoon yataama nyaachisuu rabbi kadhachuu qofa. Namni immoo sagantaa kana
gara biraatti micciiruu barbaadu gara waan siyaasaa biraatti achi oofuu barbaadu gonkumaa huu akka milkoonyu milkaa ofii sakan teenye beekuu qabu. Sagantaan ifaa fi bilisaas yataama ganda kanaa miskiina magaalaa tana keessa jiru ka barandaa rafuu hundaa'u nyaachisuu sanbooda immoo rabbi kadhachuu du'aa godhu. Namni sagantaa kana immoo micciireetiin gara biraatti chitti nama dubbii karan taanetti achi dabsuu fi jallisuu namni barbaadu tokkollee nu hin milkaa'u. Warraas boruuf hin milkaa'u. Kanaaf akka mootummaan keenyaas bulchiinsi magaalaa keenyaas waan kana keessatti qooda guddaadha wanni inni bahaa jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhattee bootteen ka dhaabbatu yoo ilaalte bootteen kun bulchiinsa magaalaa Maayaati. Bulchiinsa magaalaa Awwadaay erga kalee bishaan waraabuu eegalee haga ammaatti bishaan waraabaa jira. Qaamni nuti bulchiinsa keenyaa fi hawaasni magaalaa keenyaa waliin ta'uun sagantaa kana godhaa jirra malee wanni dhuunfaadha yookaan as keessatti kaayyoon biraa tokko hin jiru. Namni immoo kaayyoo kanaan karaa biraatti itti oofaa jiru afaan isaa ammallee warra kaayyoo diinaa qabu har'aas hin milkaa'u durillee hin milkooyin warri akkasiisan hin milkaa'u jechuudha. Fuula duraas hin milkaa'uufis hin ta'u jechuudha. Suniif faradaa wayyaanee fi uumaan goone mootummaan ammaa kun mootummaa hawaasni uummanni kun jaarratee mootummaa uummanni hawaasni kun dhiiga isaatiin fide kana keessaan ammaas faradaa fi shira biraa oofa namni jiru ammoo harka isaa muroma arraba isaa irraa muroma malee wanni inni fidu tokko illee hin jiru. Inshallah taala faradduun duris hin milkaa'u. Niif mootummaan keenya waan tattaaffii fi laffaatii inni godhaa jiru kanarratti waan guddaa galatoomfamuu qaba. Bootteen kun kan hawaasaati keessan yeroo feetanitti itti fayyadamaa jee harka guutuutti egaa sagantaan kun jalqabarraa eegale dhufe booda ilaan qaama as dhaabbatee tajaajila kennaa jira. Takasitti nagaan jiraadha inshallah. Booda guuniif raise Awwadaay kee kun kan jira. Kam nagaya? Inshallah kan namni shira bakka tana keessatti shira biraa barbaada jiru. Du'aayi tanaaf fuudhee kutaa. Wallahi qeensarraa hanga rifeensaatti isa goggositi. Du'aayiin uummanni magaalaa hawaasni magaalaa guutuun bahee rabbitti toobaa deebinaa badii teenya rabbiin haala rakkoo hawaasummaa jireenyaa tan nu mudatte tana rabbitti iyyanne gaafa jeebee rabbi kadhatu kana keessatti immoo namni waan biraatiin of eegaa isaaf beeka. Nuti alhamdulillah amma mootummaa keessa bifa kanaatti waan feene gaggeessuu dandeenyu harkachuun alhamdulillah qabdi. Namni tanarratti alhamdulillah hin jennu ifiifuu mataa isaatiifuu rakkoo qaba. Mataa fayyaa hin qabne nama mataa fayyaa hin qabne haala amma jiru mootummaa amma jiru kanaaf alhamdulillah jee namni galata hin galchine nama fayyaa hin qabne maraataadhaa galchanii hidhuu barbaachisaa. Haala jiruus haa ta'u galchaadha. Warrichi jirtan salaamu alaikum nagaan jiraadha.